السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسول فيك بجمتك كنا هون دكيسنو أكمل نجا قبضني جرى جرت سنجتشا أكسما وري أمانتي برالي أشا مهارك فوني سنجتشا سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجم بتاعتي ودفتنا أكمل من أربتني لجرتني مثل الجر الحمد لله رب العالمين. كل وقت مرة كده روزا في سيدي في دين جراجة شورا روزا ني دوغا ربي روزا أدب بيجداسي ورباك زي جراجة سندرت أدب عليه شورا مي ما جتانا في وقتني هم تسيت بفتني جراني فيديو على قد في تقرأت جت إيه هرتا فيك بجمتك كنا هون دكيسنو سري أنا تيمو فتشو دندتني والله وبالله أدا كارين دفت إسني في موفيلة أم فرانك إسن بولجرا مالي إسن الرفسو في متي هرتا فيك بجمتك كنا باي تكان إسن جالا دا باي تكان إسن كبجا إسن تو أسن نجه ربي تكو ربي وجه يعني ما إسن الرب سوفي متي أنما إسن الرب سو متي والله إدو تكمالي إسن الرب سا أصلا إسن تبقى كان عنك إسن تجوان دانو مورالي داني اللي واهن تمانو يجولا نبرة دابته هرتسال كم جبتك يا إيفا من الراتها بايتا كان إسن جالا دا بايتا كان إسن كبجا كالي يجيب إسن الرب سا هدو تكنا تعرتني تنين جرتني إساني متي برا مستعرض زرا lubbu motan dedi nanti tu jadi tu baca lisa mali anu tare mo sogi sana itu wa wahi jarani nanti tu si mudira ki jadi tu dan si kala di mawali si gitu isi ara mudira hinkalati والله وردت قبل جمت تكينا نافسا ربي بجا دي فما اسينغا فدا نافسا اسنجا اسن تبالي سجرا عندما برانكي سيقولوا في هدو انتي سن عرب سمو هدو تو كانت تولي جروان سن عجايب عرب نكي اني سن عرب سن إرد الدبي وان سن عجايب رود يبتو في عرب فما كوان في بيت abar sabar obo dedi dia kaman kudo dur bara ai le sen la sen sama kudo durane kasen nama abar ti jadi kisen nama abar ايه نما ابارتي نما ابارني ورفا تاريكا رب سياده ورسكا سيفيكا هين غدتنكا مالين سين هاغان غلطكا اكسته كان ويتدن وتفرغ كم نبوبت isin abar sakana baka kana baratte wallahi ani yo ajaib na video isi kizare de debe lagi padu hai abar sa nama to tola yoro gari kise kabari lagi padana ti tole jira garu ايه اللي والله سي اكوام براغنا تغرتي سانو متو كنا جي يرو ردبي لا لمو انا متو كنا جدي يا ربي يا ماري وردو سن هي باي نك ارون وان سنا جا منا ما سن ارغي منا بان سن ارغي منا بو وان سن ارغي اكسمت اول كي هذا وردو سن هي كان مو كاي ارب سون قبا منا من اتكاونين قوا وردو كي برانك تك رد لغو قوا جدي يعني كنا فيكرا مالي جيبا كي سني متي اسين جيبتي متي باي تكاي سن جالدا والله isin waan isin barbaadan isin ada pemajadi ada jechuudha. Kanaafuu iyyuu ani firankii irratti dalage malee jettee dhugaa rabbi dubbachuudhaaf nuti nama nu arrabsullee abbaan fedhee nu arrabsee jechuudha. Nama nu arrabsullee nama nu faarsullee nama nu jibbullee nama nu jaalatullee ni jaalannaa jechuudha. Maaliif ni jechuun namni keessa namaa hin beeku akkanatti yoo nu laaltan baqaa jechuun nama nu beeku isinitti fakkaata malee keessa keenya hin beeytanii nullee keessa keenya keessa hin beeynu nama nu hordofu hin beeynu isin garuu sirriitti nu beeytanii kanaafuu iyyuu asumaanuu dhiifama nurraa tahaa isiniin jedha biraan keessan irratti dalaydee viidiyoo kalee roozaan gadhiifte irratti jechuudha. Namoonni baay'een roozaa maaliif nu arrabsiti sa'aadaa maaliif sii goonee nuti isiif yaadne malee isii jechuun isiin akka feete haa taatu dantaa isiiti isiif yaadne malee maaliif nu arrabsiti gorsii naan jettanii gara keessaatiin dhuftanii na dubbistanii jechuudha. Hedduudha kanaaf galatoomaa isiniin jedha wallaahi hordoftoota keenya asumaanuu iyyuu dhiifama nurraa tahaa isiniin jedha isin biraan keessan irratti dalaydee eenyoo kana jaalatu eenyoo kana jibbu eenyoo kanaaf yaadu. Nilalame video akkana tare jedhee waraabee gadhiisee waraabee gadhiiste jechuudha. Video kana waraabee gadhiisee roozaan naani Franki jedhani mama rakkoo qabaree naan jettee Franki sinirratti dalaydee yeroo takka takka hordoftoota irratti illee Franki dalaguun homa jiru. Akkasiin isin aarsuun homa jiru yeroo takka. Isin aarsuun immoo homa jiru. Aaree boo'ee yeroo mara isin video kana laaltanii adada nu boonu adada nu maal jennuun. yeroo kan nu arrasitanii wayitti kan nu jajjabeessitanii wayitti kan nu gorsisanii ana faa borcii kiyya kana faa laaltanii ulfa faa anaan jettanii roozaa garammaa kana si geenan jettanii baazawe ani hedduu takka furdoodha furdin irrallee ammallee borcii ni qaba jechuudha borcii waan qabuuf inshaallah ispoortii seenuuf hin deema gadiin qubannee bakka teenu ganaadha amma mana hiriyaa teennat akkan jirra filaasi takkeetti takka nu qabannee tumachi taa'aa jirra kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kennaa hangan isin arrabsee fi hangan waa isin jedhe fi dhiifama guddaan irraa ta'an kan isin jaalladha baay'ee kan isin kabaja
hedduu takka waytii an gaddelle na wajjin gadditanii waytii an gammadelle na wajjin gammaddanii afaan si bira jiranitti waa hedduu na bira dhaabbattanii rakkoo fi bal'oo kiyya na waliin qooddamtanii waytii isin arrabsitan kanallee anamaafi malee ofii isiniif jireenya kiyyan jaallattan isin tummaa gab jettee hin teenne maaliif isa kana amma irra caala ka isinitti na arrabsaa jirtan kana sa'idoodha sababa sa'idootiin na arrabsu jirtanii roozaan fayyaallee hin qabdu sumayyaa waa itti godhee birriidhaan saniidhaan nyaata nyaachiste jettanii wallahi suni waan rabbi keessa hin gallu shirkiidha. Nuti kana asirratti akkana nu argitan malee keessa kenna maal akka taanii fi nuti nama rabbii kenna sodaatu immoo hin sodaannellee sirriitti hin beeytanii. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyyaa sa'idoo kana irratti hedduuta kana aartanii maaliif nama duratti isa xiqqeessitee maaliif diddee jettanii na arrabsitan malee duraan ana nan arrabsitanii iyyuu jechuun barsanii baay'ee na jaallatanii si jaalatan ammallee si jaalatan maaliif si arrabsan jedhi kaasanillee namni nama jaalatu waa jedha nama jaalatu arrabsaa ta'e misaaliif nama jaalatu tokko jechuudha waa wahii jetteeni yookaan qophii qopheessitee yookaan humna fedhe yoo haatu si dhukkubee namni sirriitti ati jaalattu yoo sirraa hafe itti aartamu itti naartu maaliif itti aartu jechuun waan osoo an jaaladhu waan san isa kana waan eegaa jiruuf waan narraa hafe nama sanii jaalataa bakka guddaan isa eegaa bakka sanii waan dhabdeef itti aartamu yookaan jibbaa isaa osoo qabaatte itti dantaa isaati humnaan naa godhattee dhiistaa jechuudha. Kanaafuu yoo hordoftoonni illee waan si jaalataniif sitti aaranii isa iddootti heerumii isa iddoo nama waliif siif tahuu nama jireenya kan kee gammachuudhaan waliin jiraatu itti heerumii siif yaadaniiti malee ofii yookaan dhufanii itti heerumuuf miti jechuudha. Kanaafuu isaan illee ilaalanii isaan illee sirra hin ilaalinii nutillee isin jaalannaa isin kabajnaa isiniin nama bakka tana gahee jechuudha. Isin viidiyoo keenya nu daawwattanii laayikii nu gootanii sheerii nu gootanii komantii babbareedduu nu barreessitanii nu jajjabeessuu baattanii bakka tana hin jirru jechuudha. Isiniin bakka tana jirra. Isiniin akkanatti boonnee kolfinee nyaata gaarii nyaannee makiinaa irraa xayyaara yaabbannee bakka gaarii dhaabbannee akka namaatti mul'annee isin mul'ata keenya isin ija keenya hordoftoota keenya jechuun keessa keenya wallahi hedduu takkan natti aartanii jettanii kana jibbitullee hedduu takkan si jaalladha rabbiif jecha yoo natti aartallee naaf dhiisii kana arrabsitullee anumaaf na arrabsita waan biraa dhaataa fi miti isinin jedha hordoftoota kabajamtoota keenya. Hedduu takka jechuun namni tokko laa roozaan yaada keessa galte sammuun hin jirtu malee haadha miicattiin maal taate fayyaa dhabdee ni maraatte jettanii hin maraanne fayyaan qaba alhamdulillah ta'ee rabbiitini hin maraanne fayyaan qaba jechuudha hordofaa fi kabajamtoota kiyya. Kanaafuu natti naariraa narratti hin laalina isin jaalladha isin kabaja. Hordofaa kabajamtoota keenya haadha kanuma isin himuu dhufe ammoo sa'idoollee keenyaan naan dhiiseef Sumayyaan na jala hafaan jirtu. Hatta nama miicattiin hidheen gadda wajjin waraabbisan agartee jala hafaan jirtu ana qofaa ati jala sa'iidha. Sumayyaan osoo anaa fi sa'idoo wal fuunee jechuudha. Algaa irra wajjin ciisne anaa fi sa'idoo nama addaan baasu. Algaa sanarratti addaan isin baasu. Nama achirratti addaan nu baasu jechuudha Sumayyaan jechuudha. Sumayyaan sodaa biraatiif nama sodaate miti. Oo dubartii akka ofii namni inuma hin sodaatu waan biraatii osoo ta'e dubartii akka ofii namni hin sodaatu ofirraa baasuu danda'anii hanga tokkoyi miti hanga tokko bara kabajaan malee sodaa namaatiif miti ammallee Sumayyaa nama waa namatti godhee akkas nama maraachuu miti dhugaa rabbii Sumayyaan akka amantii keessaa amantii amma qabatte nu caalti. Nuti amantii dhalatee amantii keessa guddate caalti. Sumayyaan nama nuti amantii keessatti dhalatee guddate kana caalti rabbii ofii sodaatti. Mataa isii banaa hin deemtu qaama isii qullaa hin deemtu isin galee nama rabbii ofiitiif dhaabbatee nama rabbii ofiitiif jiraatudha Sumayyaan. Osoo sa'idoon addaan baate yoo osoo namni tokko tokko namaan hoo nama jaalatu san dhiise amantii ofiitu ni dhiisa. Kanaafuu Sumayyaan nama ani wallahi nama amantii isiitu dhiisu miti maashaallah nama amantii isii jabeessatu. Nama amantii keessatti waan gaarii dalagu malee waan baddu dalagu miti. Kanaafuu isinillee hin shakkina ani fayyaan qaba hordofaa kabajamtoota kiyyaa isinii galee. Kanaafuu yoo isin dhiifama naa gootanii waan barbaadan qabaddaa qixaatii isin keessan isinii fudhadhaa dhiifama bichaa naa godha. Dhiifama sii goonaa waan akkanaa nu qaxxaamtaa yoo jettanis isiniif godhuudhaaf qophiidha. Wallahi keekii hunda isinii murraa isin keekii wallahi roza wallahi isinii goona keekii isinii murraa. Keekii murii dhiifama sii goona. Nuuf jecha keekii biti asirra fidiyoo jettanii hadda komentiin keessa warri keekii bichaa murii asirra fidiyoo dhiifama nu gaafatu. Akkam goona ni beekama. Keekii kanatti jechuudha addaan baasne. Warri keekii fidii roza asirratti hordoftoota jedhii keekii fidii.
dhiifama sii goonaa jettan lakkoofsa tokko barreessaa. Lakki keekiin barbaachisu akkanatti iyyuu nuti si jaalannaa si maafi malee dhiifama sii goone jettan lakkoofsa lama barreeffadhaa jechuudha. Akkasitti addaallee ani isiniif jedhee walla hadha koomentii kana keessa jalatti yoo keekiin fidii isinii qixaatii kenna fudhadhu waan isin jettan kun wallaa isinii fudhadha isinii qaxxaama keekillee warabbaannaan yoo isin hadha akkasana jettan bor ijjatee san duratti banii rabbiif jecha naadisaa hordoftoota kiyya dhiifama naaf godha isiniin jedha isin kadhadhee keekillee isinii barreessuu danda'a jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya kana hundi wanni jedheefillee anillee sammuu tiyya tana bohaarsuu fi nutiin kun waa baay'ee keessa turre ni beektanii aniin tunu sammuu keessa cinqatii hedduu jireenya kiyya keessatti takka jedhee daa'imummaa kiyyarraan osoo isinii himee roozaan nama jettee ilkee kana akkana seeqattu argitan malee waan garaa kiyya kana keessa jiru osoo filiima dalagee waggaa meeqattu hundumatu jechuudha kiyyaa fi gubanni kiyyaa fi jireenyi kiyya jechuudha garuu kanaafuu wanni hundinuu ni dabraa hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa baay'ee takkan hedduu takka ho'itiin asirra dhufnee kolfinee qabannee akka feenee qaa'inu kana nurra laalinaami. Wala nuti dhaarina nurra laalina yeroo garii sammuun ta'e nu calqattee uma argine dhufnee akkanumatti haasofna yeroo garii mootu akkasumatti waan fataa isin godhu haasofna nurra hin laalina. Amma fakkeenya haati ilmoo isii waan barbaadde yoo balleessite irruma dabarte. Ammuma tana baatee geessitee booda dhiifti geessitee booda immoo wayii maaliif akka jedhee jirti jechuun garaa akkasitti garaa nu laafaa garaa nu laafaa akka haadhaaf abbaatti garaa keessan nu laafaa garaa keessan nu balladda nutillee isin malee homaa hin qabnu nama biraa hin qabnu. نججبيسا لايك سبسكرايب فانا من رادي فتي جرا نما قرانتو نرادي فتي ستارني ها ايه والله لازم نما قرانتو نرادي فتي روابيت يا اردو تك وجمت تك نجي اكا ما كما دبهين غلا جدي ابدي داني غسارا نما ميك روزا سوسين كو بانكم ني سي دغاي جرا نما توك سينير سرپرایز غره سغالي تك ما دغي فدي جرا ساعه جلا هاتي دغي فدي سادي سيلكي جما حتى انا مون راجي جبرامي باسبورت راجي ايه وي هداي مال جلالين جتين جدي كاتا كاس اكاسيتي كاس ساعة يوسينكم دبّا نو سرپرایز ودا منامي ولا روزاني جا كنا كيسا كما دبّا كاسين تاتي وانا دادين سرپرایز ودا كنا كوجو هردوتوني سيدا هدي كما دبّا انا كاجيتي مي كما دبّا قال تاكا جا كنا كيسا ان شاء الله دي كبا كما دبّا جي كنا كيسا ديتو ولا كبسي مالو كبسي مالو كبسي ودا زرا يو جا كنا كما دبّا قالي ان فيديو رات ندلا وابريتي ام بوداين وانيا Dah wanita deh. Wanya. Jechuun kaatu booda waan guddaa waan qabatte hin danda'u. Yoo ati kuma dhibba kasee bitaa biyya kana keessa sirpiraayizii addaa si qopheessa kan amma namni si qopheessine siin jedhu saniin addatti jechuudha. Kanamaa saniin addatti si qopheessa kophatti jechuudha. Kophatti. Maqaa roozaati. Hayyee ani yoo kuma dhibba hin galin homaa si kenna. Yoo kuma dhibba biyya kana hin galin ani waan kenna moo isi kenna. Ani silkii naa bitta. Silkii birriin qaba gaa birrii guddaa silkii isaa godhes birrii guddaa silkii tama kuma shantama akkas naa bitta guddaa miti. Kuma shantama soo qabadhee maal godhaa viidiyoo kana dalaga. Si saree maal gooti jedhee. Hin mul'attu godhu. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hin cufin haa. Isinii galee osoo kuma shantama qabaadhee viidiyoo waan dalaguuf hin jiru waan fokkataa kana. waan haala kana sii godhan jedhee. Ani waan yeroo ammaa kanatti silkiin qabyaa bulee bitee silkiin. An kana sii godhan jedhee yaadoon. Ani waan yaadu osoo danda'e sanii ol sii godhuu danda'a. Garuu gaafa Ameerikaa deeme wanni sii ergaa diska iPhone. Maa kan deemne kam argitanii obboleettii maana saadaan asin na hiite. Jechuun akka tasaa si dura deemuu danda'a. Amma ni beektaa miree waan itti jiru. Waan itti jirtu. Kanaafuu du'aa illee naa godhaa yaada muraada wayii qabaa yeroo gabaabduu keessatti inshaallah. Kanaafuu du'aa illee nu godhaa. Kana jedhee isinitti nimmu surprise matatanii wallahi rabbi addaan nu baasu ani fedhu sirraa hoggaa obboleettii sirraa fi jennaan gaafa san maraadha chaawu kana gaatti saada naan jetta inshaallah maraadha yaa beetii achi taa'eetiniin birrii kiraalee sirraa kafalee kiraan kafalee si wanni saada wanni illee takka deemtee juusii illee dhuyidaa juusii firmaa deemtee wanni Kama dem sang patah sih kok dah kak. Telepon ada si bita. Wah wajib bafnu kan ini bekami. Gara jalan sihir gagasan. Wali yo dem rabbi dan numbas. Insyaallah rabbin keri hago do rabbino aka war rabbi jodo himbeino do tak kabajam to takena. Doa ile nu goda rabbin nu oso nu dabarsini. Doa nu goda. Lape madu itu kan rabbi hafayisu. Hafayisu. Insyaallah rabbi wan ukijalate nu hajalat. Garu martu madama kamu kana kawa. Harka ini bagesa. Nanti sagaltan way wallahi lazim aku hendakan martu do ifate dia mare kan madan kam ninjuro dunya kan garu namna kenani sirala
Mijira wallahi si ana iya dana kaftem namni no kan cala wani ta wani mijira kan cala yuni mijira kan cala mana jechuun namni nu mijira namni kun anni madaa qaba namni akkas akkas jedhami namni madaa hin qabne hin jiru rabbi madaa keessan hunda isinillee halaffisu nama maraaf madaa keessanillee rabbi yaada muraada isinii guutu ka yeroo barbaadellee jaarsa gaarii ka fuudha barbaadellee jaartii gaarii ka ilmoo barbaadullee ilmoo du'aa akkama guddootti godhuu beekaa yaa buleetii kennu ilmoo isiniif haa kennu yaa rabbii yaa wallahi rabbiif jecha hadhu magalgala garaan isin haaf kan qabu ka qabullee rabbiin nama beekumsa qabuu fi doktora ta'ee fi waan hunda isinii haa kennu isinitti dheerisnu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.